Kun barumsa saayinsii fi kiristaana jedhudha. Nagaanii fayyaanni araarri gooftaa isiniif haa baay'atu. Marsaa tokkoffaa saayinsii kiristaanaa kan jedhu ilaalla. Saayinsii kiristaanaa gaafa jedhamu barumsi saayinsii kiristaanaa jedhu kun warri qofaatti barumsa kana yookaan amantii kana hordofantu jiru jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf ortodoksiin qobaatti akkaataatti amantii isaa hordofu qaba. Pirotestaantiinis dhaabbanni garaagaraa akkaataatti amantii isaanii hordofan qabu. Akkuma kana saayinsii kiristaanaa kan jedhu kunis dhaabbata amantaa keessaatii isa tokkodha. Akka waliigalaatti akkasiin fudhanneefanii akka kanattiin dubbachaa jira jechuudha. Egaani saayinsii kiristaanaa gaafa jedhamu kan hundeeffame saayinsiin kiristaanaa kun dubartii maqaan ishee Meerii Bakar kan jedhamtu yoo taatu jireenyi ishee biyya Ameerikaa keessa kan turtedha. Dubartiin Meerii Bakar jedhamtu kun jireenyi ishee biyya Ameerikaa keessa kan turte nama kanaan hundeeffame jechuudha saayinsii kiristaanaa kan jedhamu kun. Maatiin Meerii Bakirii kiristaanota cimoo turan. Isheen garuu akka maatii ishee amantii isheetti nama cimtuu yookaan nama jabduu hin turre. Jalqaba akkuma umuriin ishee heeruma ga'eenii hin heerumte. Erga heerumtee jettee booddee mucaa tokko godhattee abbaan manaa ishee akka irraa du'ee seenaan hin dubbata. Isheenis du'a abbaa warraa isheetiin wal qabatee yeroo baay'eedhaa fi dhibee sammuutiin gidiramaa akka isheen turte seenaan ishee ni dubbata jechuudha. Mucaa ishees guddisuu waan isheetti ulfaatee fi fira ishee bira kaa'uudhaanii mucaan ishee kun fira ishee biratti akka isheen guddatu goote. Mucaa ishee illee guddisuu dadhabdee jechuudha. Waggoota muraasa booda garuu nama biraatti deebiteetu heerumte dubartiin kun jechuudha. Erga nama biraatti heerumtees dhibeen sammuu waan du'a abbaa manaa ishee isa duraatiin wal qabatee dhibeen sammuu waan ishee rakkisuu fi abbaa manaa ishee lammaffaa isatti heerumte kana wajjin jiraachuu dadhabdeetu wal hiikanii jechuudha. Walii kan achii booda dhibee irra gahaa turan baay'ee waan itti ulfaatee fi doktora maqaan isaa Kuumbii jedhamuun beekamu bira deemtee yaalamaa akka isheen turte seenaan jireenya dubartii kanaa ni gabaasa. Doktorri kun nama beekumsa qabu ture. Doktorri ishee yaalaa ture kun jechuudha. Akkasumas ni barsiisa ture. Isheenis asirraa ka'uudhaan kitaaba saayinsii fi fayyaa yookaan Science in the Health kan jedhu barreessitee jechuudha dubartiin kun. Doktorri kun erga du'ee booda utuu ishee yaaluuti gaan doktorris gaafa guyyaan isaa ga'u inuma du'a mitiire utuma nama yaaluu du'annis waan ta'eef utuma ishee yaaluu doktorri ishee yaalaa jiru kun ni du'e addunyaa kanarraatii du'aan boqote. Waaqayyo nafsee isaa maaru. Erga inni addunyaa kanarraatii du'ee booda haalli isheen itti of yaalaa turte isa irraa kan fudhatame yookaan barumsa isarraatii fudhatteenii ofii ishee of yaaluu jalqabde jechuudha dubartiin kun. Ofii ishee of yaaluu jalqabde haala kan isaatiin adda kan ta'een jechuudha. Of yaaluu jalqabde dubartiin kun isarraa barnoota fudhachaa turteetti waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan osoo jirtu dhibee hamaa tokko dhibamti ammas jechuudha. Jiraachuudhaaf carraan isheen qabdus guyyaa 3 qofa akka ta'e doktora nama biraadhaan isheetti himame. Guyyaa 3 qofa. Duuti ishee guyyaa 3tti galee utoo jiruuti wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 2 dubbifteetu battalumatti akka isheen fayyitee seenaan ishee ni gabaasa yookaan ni dubbata. Fayyinni isheen argatte kunis
saayinsii kiristaanaa kana hundeessuudhaa fi akka ishee gargaaree seenaan ishee ni ibsaa jechuudha. Haa ta'u malee ogeessi fayyaa yeroo sanaa ishee yaalee ture kuni wanta isheen guyyaa 3 qofa jettu akka itti hin himamneef fayyinni ishees battalumatti akka hin taane suuta adeemsaan akka ta'e akka itti himamuuti murteesse Doktorri kun jechuudha. Meerii Baakir kuni umurii waggaa 52 isheetti ammas nama biraatti heerumte. Ergasii booda saayinsii fi fayyaa kitaaba jedhu maxxansitee jechuudha. Ammas erga deebitee nama kan biraatti heerumte jechuudha. Saayinsii fi fayyaa kan jedhu maxxansuudhaanii barsiisa saayinsii fi kiristaana jedhu barsiisuu jalqabde jechuudha. Asumaan dubartiin kun saayinsii fi kiristaana kan jedhu barsiisuu jalqabde. Isheenis dura buutuu waldaa sanaa taate yookaan dura buutuu dhaabbata sanaa taate. Baay'een isaanii dubartii kanaa Kiristoosii wajjiniin walqixxeetti ilaalu turan yeroo sana. Dubartii Meerii Baakir jedhamtu kana namoonni ishee fooloo godhan yookaan namoonni barsiisa ishee kana duukaa bu'aa turanii akkuma qixxee Kiristoositti ishee ilaalaa turan. Kanarraa kan ka'ee dubartiin kun qarshii garaagaraa miseensota irraa walitti sassaabuudhaan baay'ee sooromtee baay'ee duroomtee turte jechuudha. Yerootti aanu yookaan marsaa lammaffaa keessatti fedha Waaqayyo yoo ta'e barsiisa saayinsii kiristaanaa kan jedhu barsiisni isaanii immoo maal akka fakkaatutti waliin ilaallaa jechuudha. Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunda keessaniif haa baay'atu. Sheer godhaa, kooppi liinkii godhaa, riippoostii godhaatii namoota baay'ee bira akka ga'uuf taasisaan isiniin jedhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa, yeroo biraa walitti deebina.